haalati kee jirtu ulfaataa ta'uu danda'a. Haalati kee jirtu baay'ee rakkisaa ta'uu danda'a. Walxaxaa ta'uu danda'a. Ani dhuguma kana keessaan ba'a jechuu dandeessa. Waa'een koo dhuguma Waaqayyo hin argaa jechuu dandeessa. Dhuguma Waaqayyo hin argan immoo sittan hima. Waaqayyo rakkinumati walxaxaadha jettu keessaa si baasa. Haalumatu ulfaataadha jettu keessaa si baasa. Bakka ati jirtu bakka mijataa ta'uu dhiisuu danda'a. Haalati kee jirtu haala mijataan ta'an ta'uu danda'a. Waaqayyo garuu haalli san danqu, yeroon san danqu, haala gararraadha Waaqayyo. Rakkina kee gararraadha Waaqayyo. Fiixa ba'uu barbaaddoote Waaqayyo sodaadha. Waaqayyoon utuu sodaattu imimmaan buusaa kan jirtu, boo'aa kan jirtu, rakkachaa kan jirtu, dhugaadha Waaqayyo dubbii isaa amanamaadha. Si baasa achi keessaa hin baata. Hin darbita. Mana hidhaa keessaa baase Waaqayyo. Mana namaa keessaa baase Waaqayyo. Boolla bineensitti galu keessaa baase Waaqayyo. Sababiin isaa maa inni fuula isaa dura Waaqayyo waan guddaa tokko kaa'eera. Ulfina guddaa tokko kaa'eera. Ati har'a kee ilaaltee raabamaa kan jirtu, sodaachaa kan jirtu, Waaqayyoon kan sodaattu yoo ta'e Waaqayyo ulfina guddaa tokko dura kee kaa'eera.